irraa iddoon dhaloota koo Arsiidha. Bakki jiraannu mootiyyuu Mattuudha. Mattuutti dhukkubni gadaamessaan dhukkuba ture. Baay'ee na dhukkuba. Maqaan koo Lamlama Dabbisin jedhama. Biyyiin itti dhaladhee Arsiidha. Iddoon jiraadhu mootiyyuu Mattuudha. Ani dhukkuba gadaamessaatiin dhukkubsachaan ture. Achi hospitaala Mattuu dhaqee gaafa garaatti naafe waan ta'eef immoo makoo naqee akkan dhukkubuun beeka gadaamessa koo garuu wan kitittilumaa fi hospitaala Mattuu gaafa dhukkuba akkasii qabamteertaa si dhukkubaan jette akkan dhukkubuun beeka garuu amanuu hin dandeenye isheen gaafa akkasnaan jettu laaboraatoorii na hojjettee oftee wuxeetiin kee poozitiividha daa'ima keetiif rakkoodha naan jette. Achi nanna'e baay'ee nanna'e ati abbaan manaa koo gaafa hojiidhaafu bakka kasa'aati abbaa manaa kee qabadhuu kottu naan jette ishii jedhee gaafa inni hojiidhaafu isa wajjiniin kasa'aati deebinee hospitaalicha gaafa inni isa wajjin haasa'anii inni ogeessa fayyaa waan ta'eef achi akkas ta'e isheen baay'ee naate waan ta'eef na amanuu hin dandeenye siniif hin barreessaa mana akkamii dhuunfaatti deemtoo laalchisii laaboraatoorii hojjechiisii fi jettee. Isheenillee waraqata nu barreessitee fudhannee deemnee laaboraatoorii nu hojjisiisee achi gaafa laaboraatoorii nu hojjisiisu ammallee irra deebi'ee poozitiividha. Achi bakka soo waan gochuu dandeenyu waaqayyo waan kadhanna malee kuni dhukkubicha naan jedhee dhiisnee gallee manatti gallee asii nama beekna turre firees jira isaanitti haasoo inni itti himee ture waldaan tokko hin jiraati. Kottaa wajjin waldaa kanaa siniif kadhatanii nuun jedhan ufnee gaafa roobii ufnee gaafa jimaataa sagantaan jira ture gaafa jimaataa isaan dubbisnee qidaamee siniif kadhatan jedhanii biirootti dhaqnee gaafa qidaamee nuuf kadhatanii hin galle erga gaafa isaan naa kadhatanii galaniiti dhukkubichi na guba ture baay'ee na gubaa na dhukkubaa boqonnaa naan kennu mana fincaanitti baay'ee na deddeebisa baay'ee tokko na dhukkubaa boqonnaa namaaf laatu halkan hirriba baay'ee na argadhu akkasumaan na dhukkubaa baay'ee tokko na dhukkuba dhukkubichi na gubaa achi gaafa isaan naa kadhatanii omaa erga gaafa guyyaa saniiti nan gubuu dhukkubbiin gubaa natti dhaga'amu gaafa mana fincaanii deemu fincaan baay'ee na dhukkuba gaafa fincaa'u erga guyyaa saniiti fincaan gaafa fincaa'uuf rakkadhullee nagaa kootiin fincaa'ee gaddana ofee guyyaa gaafa si kadhatameeti ka'ee bilisa taate eeyyoo galateeffata waaqayyoo inni akkasitti nagaa namaa kennu egaa namoonni baay'een beektu dhukkubni akkasii dhukkuba baay'ee rakkoodha dhukkuba kana namoonni muraasni beektu baay'een immoo hin beektan isiidhaaf ba'aa guddaadha jechuudha. Waaqayyo garuu ba'aa guddaarraa dhangalaase. Abbaan manaasee barsiisaa yuunivarsiitiiti. Innis ogeessuma sanaati. Maal godha ogeessummaani fala ta'uu hin danda'u. Kana kan danda'u Yesuus qofadha. Mee warri galateeffachuu dandeessanii galateeffadhaa fi bakka bu'aati. Kaallamee immoo kiyya kittilii afin deemee gaafa deemu dhukkubichi poozitiivii agizee sanaan jedhanii anoo imma keetiif immuma kiyyaa waan garaatti naafee bilaallamuun deeme malee akkana dhiiseera nan beeka akkana dhiise nan beeka gaafa laabii naa hojjette laabii dhukkubuma kanarratti isaan nama laala waan ta'eef laabii naa hojjette innaan wuxxeetiin kiyya inni achitti poozitiivii ta'e suni negatiiviidha nagaa irta baqqaati galii naan jettee negatiivii ta'e dhukkuba sanirraa mana yaalatiin illee akkan fayyaa ta'e natti maniin galee erga guyyaa sanii. Alaa dhaggeeffadhaa. Jalqaba mucaan gadameessaa ala iraadhanii. Mucaan namti keessatti uumame gadameessaa ala iraadhan. Waaqayyoon gaafa kadhannuu fi mucaan illee gadameessatti deebiin. Eeyyoo galateeffata kana. Elaa waaqayyo darajaa keetti darajaa dabaleera. Waan itti nan dadhabettee gatte sana Yesuus nan danda'anetti si dhaqaa'eera. Caraalii dabalee galateeffadhu lilleedhaan. Kanuma sabni waaqayyo irra deebi'aati naa galateeffadhaan jedhu. Barri kee eebbifamu jireenya kee eebbifamu dhuga baatiin kee kan bara baraatu.